lola keessoo kee jiru hinjifadhu. Yooyaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horror Inspire warri taatan akkamnaaf jirtu bakka isin jirtanitti gammachuu quufti milkaa'inii nageenyi jaalalli tokkummaan nageenyi isiniif haa baay'atu kana jedhu ana obboleessa keessan Dinaariyaati. Toligaa guyyaarraallee barnoota baay'ee namatti tolu nama gammachiisu milkaa'ina keenyaaf gara fuulduraatti kan nu tarkaanfachiisan isiniif qabadheetan dhufee jira. Hanga barnoota dhuma keenyaatti na faana turan affeerraa kooti. Toligaa barnoonni keenyaarraa maal inni lola keessoo kee jiru hinjifadhu. Yoo maal godhin lola keessoo koo jiru san hinjifachuu danda'a. Maal inni lola keessoo koo jiru sun immoo jennee akkanuun of gaafannu barbaada. Toligaa hanga barnoota dhuma kootti akkasiin afaan turtan abdii guddaan qaba. Toligaa mee inni jalqaba irratti argamu lolli keessoo keenyaa maal inni? Tokkiffaarratti milkaa'inni kee inni guddaa milkaa'ina kee inni guddaa irratti gufuun ta'ee kan mul'atu. Addunyaa si ala jiru osoo hin taane addunyaa keessoo kee jirudha. Addunyaan si ala jiru milkaa'ina kee irratti gufuu hin ta'u. Addunyaan sirratti gufuu ta'u akkati milkoon akkati hin jijjiiramne akkati kuftu akkati gadaantu kan godhu inni guddaan addunyaa keessoo kee jirudha. Innillee sodaa, shakkii, tasgabbii dhabuu kanneen diina guddaa ati injifachuu qabdudha. Addunyaan keenya keessa jiru sun warroon nama isiniif kaase kanadha. Sodaa, shakkii, tasgabbii dhabuu kanadha. Isaan akka nuun hin milkooneef gufuu milkaa'ina keenyaati. Inni lammiffaa irratti argamu immoo sodaadha. Sodaan dhugaa miti. Sodaan maal? Dhugaa miti. Sodaan miira yoo ta'u miirri immoo dhugaa miti. Sodaan wanta si dhaga'amuuf wanta sodaachisu sun sababa sitti dhaga'ameef qofaaf milkaa'ina irra hin geessu jechuu miti. Sodaan miira humna guddaa of keessaa qabudha. Garuu sodaan sun wanta ati itti qabamtee wanta ati itti yaada kee hundumaa itti qabsiistu ta'uu hin qabu. Sodaan ofumaayyuu sodaati. Sodaan akka nuun hin milkoone akka nuun galma hin geenye gufuu waan nuti ta'u keessaa tokkodha. Kanaafuu sodaa keessa kee jiru ajjeesi. Miiradha waan ta'eef sodaan galma si ga'uu dhiisuu danda'a. Galma keerraa. Kanaafuu lola keessoo kee keessaa inni tokko inni milkaa'ina keenyaatti gufuu ta'u sodaadha. Inni sadaffaa irratti argamu immoo ati wanta yaaddee ol cimaadha. Wanta hubattu olis dandeettii cimaa qabda. Sodaa kee mo'attee kaayyoo kee galmaan ga'uuf humna qabda. Na amani. Ati wanta yaadaa jirtu ol wanta karoorsaa jirtu ol ati cimaadha. Wanta sammuu keetti dhaga'amaa jiru ol ati dandeettii adda ta'e qabda. Sodaa keessa kee jiru jana mo'attee kaayyoo kee sana galmaan ga'uuf humna guddaa qabda. Kana amani akka baay'ee cimaa taate ati waan akka cimaa taate jalqaba irratti yoomante galma barbaadde ga'uu dandeessa waan ta'eef. Akka baay'ee cimaa taate akka baay'ee dandeettii guddaa qabdu of amansiisi. Yoo sodaatte sodaan jireenya kee akka ati jiraachuuf qabdurraa akka ati hin jiraanne si dhowwa. Jireenya milkaa'inaa, jireenya guddinaa, jireenya jijjiiramaa guddaa akka ati hin jiraanneef kan gad si deebisu sodaadha waan ta'eef sodaa sana galaafadhu. Kana yoo goote galma barbaadde keessa lola keessa kee injifachuu ni dandeessa jechuudha. Inni afuraffaa irratti argamu immoo galma kee baafadhu. Akkasumas tarkaanfii fudhadhu. Lola keessoo kee jiru injifachuu barbaadda taanaan galma kee baafadhu. Akkasuma immoo tarkaanfii fudhadhu. Wanta barbaadde sana, wanta gochuu barbaadde sana, wanta karoorsite sana irratti tarkaanfii fudhatteenaan na amani. Injifachuu dandeessa. Yoo tarkaanfii fudhatte anitiin lola keessa kee injifachuu dandeessu.
yoo wanta galma ga'uu qabdu sana abjuu kee sana wanta abjoochaa jirtu sana ciiftee abjuu gootee hin hambisin. Abjuu kee sana irratti karoora baafadhu. Karoora kee sana immoo taargeetii kamiinan deemsisa jedhi. Karoora kee sana irratti immoo yoo tarkaanfii fudhatte yoo karoora baafatte galma barbaadde ni geessa. Galma kee lola keessa keessan injifachuuf arruma karoora baafadhu. Arrumas gara hojiitti eegali. Yoggaa sana ni injifatta waan ta'eef. Inni shaneeffaa irratti argamu immoo abdiin kutiin. Abdii hin kutiin. Daandiin milkaa'inaa yeroo hundumaa salphaa miti waan ta'eef ni ulfaata. Yeroo galma ga'uuf kaan akka nuun abdii kutannuuf firaan, hormaan, halagaan, hiriyyaan, jaalalleen nutti dhagahamuu danda'a. Gurra keenyarraa hiyyuu danda'a. Garuu nun abdiin kutannu taanaan never give up jenna taanaan tasuma abdiin kunnu taanaan lola keessoo keenya sana injifachuu dandeenya. Yeroo akka abdii kutattuuf yeroo inni tokko tokko haalli tokko tokko mijachuu danda'a. Garuu tasuma abdiin kutiin. Abdii kutata taanaan tasuma kaayyoo kee sana galmaan ga'uu hin dandeessu waan ta'eef. Ammallee abjuu kee sana galmaan ga'uuf itti fufii deemi. Itti fufii abjuu kee galmaan ga'uu hin dandeessaa abdiin kutatiin. Kanaafuu abdiin kutiin. Inni ja'affaa irratti argamu immoo ofii keetiif gaarummaa qabaadhu. Ofii keef yoo gaarummaa qabaatte, yoo ofii keef waan gaarii yaadde, yoo ofii keef waan keerii qabu, yoo wanta si gammachiisu, yoo wanti keessi kee fedhu yoo raawwatte, na amani lola keessoo keetii ni injifatta. Dogoggora hojjettee irratti of hin miidhin, irraa baradhu malee. Yoo dogoggortee ani irraan baradhu jetta taanaan itti miidhamaa deemta. Ofii keetiif gaarummaa ta'uu qabda. Ofiif yaaduu qabda. Dogoggorte dogoggora dhala namaadha kan hin dogoggorre hin jiru. Garuu dogoggora kee sanarraa barattee itti fayyadamuu qabda malee ani dogoggoreedha. Ani fayyadu bakka jettee qeeqa ofii qeeqota namaaf qeeqa sammuu keetii ofirratti deddeebisteenaan na amani boolla galta. Lola keessoo keessana injifachuu hin dandeessu. Inni itti aanu immoo yeroo ammaa keessa jiraadhu. Yeroo ammaa keessa jiraadhu. Wanta darbe jijjiiruu hin dandeessu waan ta'eef. Wanta darbe yeroo baay'ee nuun kaleessa keenya keessa jiraan arra keenya kan balleessinu kaleessa keessa sababa jiraannu wanta kaleessa keessa ture wanta dheen gadda tureen of miidhaa jirra. Harri harradha. Arraaf jiraachuu qabda. Arra duukaa wal simtee jiraachuu qabda. Arra duukaa wal simtee jiraachuu hin dandeessu taanaan galma geessu tokko hin qabdu. Sittan himaa yeroo ammaa duukaa walii galii, yeroo duukaa nama isaa duukaa, jireenya isaa duukaa walii galii jiraadhu. Inni 8ffaa irratti immoo waan qabduuf galateeffadhu. Wanta hin qabne irratti xiyyeeffachuun salphaadha. Garuu wanta qabnuuf galateeffachuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee galateeffachuun keenya Rabbiif galata galchuun keenya, waaqa keenyaaf galata galchuun keenya wantoonni gaggaarii jireenya keenyatti keessatti akka isaan argaman taasisa. Jireenya keessatti wantoota gaggaarii arganne dinqisiifannee yoo yaada gaarii qabaanneef jireenya keenya nuuf laafaa deema. Jireenya milkaa'aatti nu deemsisa waan ta'eef. Kanaafuu jireenya kee sana lola keessoo kee injifachuuf waan qabdutti gammadi. Yeroo baay'ee wanta qabnu irra caalaa wanta dhabnettidha kan nuun yeroo keenya balleessinu. Kan nu yeroo keenya gumnu. Kun maaliif ta'a? Ta'uu hin qabu. Inni salgeeffaa irratti argamu immoo namoota birootiif gargaari. Namoota biroo gargaari. Namoota biroof daandii ta'e. Namoota biroof irqicha ta'e. Namoota biroo addunyaa ekspiriyaansii keessa dabarte, muuxannoo keessa dabarte namoota biraaf qoodi. Yoo namoota gargaarte, yoo namootaaf daandii taate,
Yoo namoota gargaarte miira gaarii sitti dhaga'ama. Miira milkaa'inaa, miira jijjiiramaa, miira gammachuu sitti dhaga'ama. Namoota biraa gargaaruu irratti yeroo kee gubi. Yoo namoota gargaarsa barte, yoo namoota gargaarte kanaa ol akka wanta qabdutti gammadduuf si taasisa waan ta'eef. Wanta qabdu sanarratti akka ati gammadu, akka ati rabbii kee galateeffattu si taasisa waan ta'eef namoota gargaarii yeroo mara. Namootaaf ifa ta'i. Inni kurnaffaa irratti argamu immoo kaayyoodhaan jiraadhu. Kaayyoodhaaf yoo jiraatte, kaayyoo keef yoo karoorsite na amani galma barbaadde keessa. Kaayyoon koo maali? Yoo maal godhin kaayyoo koo bira ga'a? Yoo maal godhin immoo kaayyoo koo galmaan ga'a kan jedhu adda baasnee yaaduu qabna. Adda baasnis hubachuun nurra jiraata. Kanaafuu kaayyoon koo maali jennee ilaaluu qabna. Barumsa kanarraa akkasii waa baay'ee barattaniitu abdii guddaan qaba. Yoo barnoota kanatti hubattan na amani. Lola keessoo kee ni injifatta. Akkasiin waan baay'ee irraa barattan abdii guddaan qaba. Wanta irraa barattan hiriyoota keessan, firoota keessaniif qooduu ni dandeessu. Waan afaan turtaniif guddaa galatoomaa. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.